Xayyaarri Boeing namoota 132 qabatee imalaa ture kibba Chaayinaa lafa bosonni itti baay'atu keessatti kufee caccabe. Xayyaarichi batala kufeetti ibiddi qabachuun ibsameera. Balaan mudate kun biyya yeroo balalii xayyaaraa of eeggannoo gochuudhaan maqaa gaarii qabdu Chaayinaa rifaaseera. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping qorannoon atattamaa taasifamee sababiin balaa kanaa akka beekamus ajajaniiru. Ammayyuu taanaan gabaasa qaba. Moodeliin xiyyaaraa balaan isa qunname Boeing 737-800 jedhama. Gosi xiyyaaraa kun xiyyaara Boeing 737 Max jedhamuu fi Itoophiyaa fi Indoneeshiyaatti balaa geessee dura kan oomishamedha. Xiyyaarri Chaayinaa kun achuma Chaayinaa keessa balali'aa ture. Sa'aatii tokkoof balali'ee lafa qubatu yeroo goof jedhutti balaan kan isa qunname. Xiyyaarichi magaalaa giddugala geejjibaa taate Kunming irraa ka'ee gara Guwaanzhuu adeemaa ture. Ta'us bulchiinsa Guwaansii keessa lafa dha'uun ibiddi qabate. Hammi nama miidhames ta'e sababni kufee caccabuusaa hin beekamne. Lubbuu baraartonni kanneen lubbuun hafan tokkolleen agarree jedhaniiru. Chaayinaa keessa balaan hammana hin qunnamu. Yeroo xumuraaf balaan dhaqqabe waggoota 12 dura ture. Balaa xiyyaaraa kanaan kan rifatte Chaayinaan hanga qoratamee baramutti gosa xiyyaaraa kana qabdu mara akka hin balaliine gootetti. Daataan sochii xiyyaaraa hordofu akka ibsetti xiyyaarichi lafa dha'uun dura ol dhaabbatee balali'uuf rakkataa ture. Eega oomishamee waggaa 7 kan ta'e xiyyaarri kun daqiiqaa 3 keessa meetira 1000 lakkaa'amu gadi bu'uu agarsiisa. Yeroo ammaa hojjettoonni yeroo balaa 600 ta'an bakka balaan dhaqqabee jiru. Qilleensi balaa dhaqqabeef sababa ta'uu mala jedhamee shakkamus yeroo balaan dhaqqabee garuu qilleensi gaarii ture jedhameera. Dhaabbatni xiyyaaricha oomishu Boeing balaa dhaqqabee akka quba qabuu fi odeeffannoo walitti qabaa akka jiru ibseera. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Bulbulaatti boombiin sanbata darbe sagantaa eebba milishoota gandaa irratti dho'e daa'ima tokko dabalatee lubbuu namoota 4 dabarse. Namoonni yoo xinnaate 35 ta'an immoo madaa'uu bulchaa ittaanaan aanaa Daamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa obbo Muhammad Bariisoo BBC'tti himaniiru. Dhalataan magaalaa Bulbulaa fi wayitaa ammaa magaalaa Baatuu kan jiraatan Dr. Gaboo Tibbeessoo sanbata darbe maatii dubbisuudhaaf gara Bulbulaa wayitaa imalan namoota miidhaman konkolaataan hospitaalaan ga'uudha himan. Ta'iin dho'iinsa boombii sana booda ture maal akka fakkaatu gaafadheera. Sanbata xiqqaa maatii koo kan magaalaa Bulbulaatti argaman dubbisee yogguu deebi'u guyyaa keessa naannoo sa'aatii 7 hin ta'a. Gara Baatuutti osoo deebuuf imalu jiru sagaleen iyyaa wayii dhaga'ama. Isa kana adda baafachuuf konkolaataa keessa jiru qabadhee garasitti imale. Keessa namoota naannoo 7 anatu konkolaataa kiyyaan fe'eetii gara hospitaala Baatuu kan geesse. Irra caalaan isaanii kan dhaawamee fi inni baay'ee qaama isaanii keessaa yaa'aa turetu ture yeroo sanitti beekta. Buufanni fayyaallee attaatee kana irratti namoota miidhamaniin qabame waan ta'eef kallattiidhumaan gara hospitaala Baatuutti kan dabarree fi erga hospitaala Baatuu geessineen boodas namoonni baay'een konkolaataa 20 ol ni ta'a tilmaamaan akka 2 jedhee lakkoofne malee namootuma victim ta'an yookaan ammoo balaa kanaaf saaxilaman qabatanii kan dhufanii fi hatta hospitaalli Baatuu guutee gara sheeritti illee kallattiin itti adeemamaa ture. Dhibeen sanirrallee darbee gara hospitaala Maqiititti illee akka fe'amaa ture qubaniin qabu. Sababa boombii kanaatiin namoonni baay'een miidhaa qaamaatiif kan gahanidha. Isaan kana keessaa ammoo baay'ee kan nama gaddisiisu daa'imman baay'inaan argamuu isaaniitii fi isa kana keessatti miidhaan qaamaa ciccimaan kan irra ga'e ta'uu isaa ija kootiin argeera. Bulchaan aanichaa obbo Muhammad Bariisoo namoota dho'iinsa boombiitiin ajjeefaman keessaa 3 milishoota leenjii guyyoota 20f kennamaa ture xumuranii eebbifaman ta'uudha dubbatan. Aleellaan kun akkamittiin akka qaqqabee himuudhaan eegalan. Magaalaa Bulbulaa irratti guyyaa sagantaa eebba milishaati. Milishaan keenya leenjii irra ture akka aanaatti guyyaa 20f gaafsan guduunfatu godhama. Achumarratti balichi kan qaama achitti argame irratti kadhaqqabe. Sa'aatii meeqatti bakka kamitti magaalaa Bulbulaa keessa? Naannoo sa'aatii 7 fi roobii akkasiin ta'a. Sagantichi guduunfameetuma xumuramee jira. Qaamni sagantaa kan qabates koreen keenya ture achi sagantaa xumuree waan achitti qabafame xumuraniiti yoo bahanidha kan balaan kun dhaqqabe. Kan iddoo sadiitti argaman naannoo meeshaa 200 oliiti. Hawaasa naannoo irraas yookaan jiraattota magaalaa irraa qaamni achitti argaman jiru. Qaama kana irratti kan dhaqqabe. Sagantichi guutumatti xumuramee jira. Qaamni sagantaa gaggeessillee achi iddoo gallakkisee ba'ee jira. Iddoo gallakkisanii yoo isaan ba'anii hawaasa achitti hafee fi milishaa achitti taphatu irratti kan dho'isuu raawwate. Amma haalli isaa qaama nageenyaatiin qoratamaa jira. Dho'insi boombiidhatu achitti dho'ee. Miidhaan qaqqabamee akkamittiin ibsama? Lubbuu nama meeqaatu darbee? Lubbuun dabre nama 4. Milishaa 3 fi daa'ima takka.
hawaasa keessa ammoo qaama achitti hirmaate keessa daa'ima takkatu biraa keessa lubbuun dabalee namaaf dhufu. Mee namoonni madaa'anoo hagam turanii miidhaan kun namoota hagamiirra qaqqabe walii galatti mee? Namoonni madaa'anii nama hanga 35 akkas ta'u kaan ammoo hawaasa keessaa odoo hin taane yaa kun qabatamaan alagaa guutuun jira kaleessallee iddoo sirna waalchaa irratti akkaanatti qaamota keenya guutuu hojii argamneetti kan hordofaa turre qaamni sadiin meeshaa kenna. Hawaasa keessaa daa'ima takka kan lubbuun dabarte. Daa'ima umurii hagamiiti? 12 akkasii. Mee sagantaa sanarratti argamtanittu isin? Akka irraa sagantaa irratti argamne sagantaa ofumaa qopheessan aan waltajjii biraatii fi gara biraa deeme hanga sagantaa sun gaggeeffamutti akka sagantaa sun xumuramutti rakkoon turre yeroo booda sagantaan guduunfamee abbootiin gadaas eebbaan xumuranii yoo bahanii fi uummanni walitti dacha'ee sirbuu yookaan taphachuu yoo eegalu taatee kun raawwatame kan du'anii alatti kan miidhaa irra ga'e nama 35 kan du'an waliin nama 39 amma sa'a kanatti kan mana yaalaa jiran nama 6 jechuudha. Suuraa dandamatee gara manaa galee jira. Tole mee qaamni aleellaa kana qaqqabsiise eenyu jettu eenyu shakkitu? Ammaa fi qaama kana jennee murteessuudhaaf waan addaan baasaa jirra humni koreen dhaabne gadi bobbaafne qaamni nageenya illee qaama shakkamu sakattaa jiru waan ta'eef diinni sun eenyu kan jedhu eenyummaa isaa irra deemneetuma qorannoo gaggeessaa jirruu fi amma opporeeshinitti galle waan ta'e waan addaan baafne irratti dhaabannee walii kennina jechuudha. Dho'iinsa sana booda haalli nageenya magaalaa Bulbulaa maalirra jira? Amma nagaa akkuma dheengadda guyyaa dheengaddaatti dho'iinsi sun karaa raawwate haalli magaalaa amma guutumatti nagaa. Amma immoo gidduutti oduun gaggabaabsee isinitti himamu mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti nageenya waaraa fiduudhaaf akka hojjetu hime. Pirezidaantiin naannichaa Obbo Shimallis Abdiisaa guyyaa har'aa yeroo dubbatanitti kan kana jedhan. Miseensonni caffee yaa'ii har'a eegale irratti waa'ee nageenyaa gaafataniiru. Weerara TPLF kaabarraa nurratti gaggeessaa ture akkasumas sochii shanee naannoo keenyaa fi naannolee ollaa keessatti bal'ifatee deemu hambisuudhaaf tarkaanfiin babal'aan fudhatamee jira ammas fudhatamaa jira. Humna badii kana yeroo gabaabaa keessatti bakkeewwan saaxilamoo ta'an irraa qulqulleessuudhaan diina kana karaa qabsiisuudhaaf mootummaa federaalaa faana qindoomamee kan hojjetamu ta'a. Konkolaattonni boba'aa fe'anii gara Tigraay imalaa turan danqamanii gabaasni jedhu erga dhaga'ameen booda United Nation boba'aan durumaa Affaariif geeffamaa ture malee Tigraayiif hin turre jechuun BBC'f deebise. Fiilmiin Fayyaadee jedhuu fi Hararitti hojjetame badhaasa American Society of Cinematographers jedhamuun gama dookumentariin injifate. Dubartiin fiilmicha qopheessite Jessica Bashir yoo taatu fiilmichi waa'ee jimaa fi hubachiisa. Magaalaa Finfinnee keessatti kosiirraa galeen miliyoona 70 ol argamu bulchiinsi magaalichaa hime. Galiin kun laastikii waraqaalee akkasumas jarkaanota dargaggoonni funaanuudhaan warshaaleef deebisanii fayyadamaniif dhiyeessuu isaanii jedhameera. Aleellaan Raashiyaan giddugala gabaa Kiyev irratti raawwatte lubbuu namoota 8 dabarse. Kantiibaan magaalichaa iddoon jireenyaa fi giddugaleessi gabaa magaalichaa aleelamuu hordofee sochii namootaa daangessaniiru. Dhaabbanni boba'aa mootummaa Saawudii guddichi Armaakoo jedhamu hanga oomisha boba'aasaa sirriitti dabaluudhaaf karoorfachuu beekse. Kunis erga bara 2021tti bu'aansaa dachaadhaan dabaluu hordofeetii jedhameera. Dhaabbatichi waggoota 5 dhufanitti oomisha isaa haalaan guddisuudhaaf karoorfachuus ibseera. Ameerikaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Kiin Gaanges biyyi isaanii waraana Yuukireen keessatti Raashiyaadhaaf meeshaa waraanaaf deeggarsa hin ergitu jedhan. Ambaasaadarichi yaada kana kan kennan erga pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Chaayinaan Mooskoodhaaf deeggarsa taasisuun balaa hamaa qabaataa jechuun akeekkachiisanii boodaa jedhameera. Israa'el Yuukireenii fi Raashiyaa jidduutti nagaa buusuudhaaf carraaqaa jirti. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zeleniskiin fuulduraaf mariin sadarkaa aangawoota olaanootti Israa'elitti godhamuu mala jedhaniiru. Gara qabiyyee sattaanuutti ce'a. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa jimaataa eegalee hanga dilbataa keessatti adeemsifamaa ture Itiyoophiyaan mataa biyyoota addunyaa ta'uudhaan xumurteetti. Itiyoophiyaan warqii 4 meetii 3 fi naasa 2 argachuudhaan walumaa galatti meedaaliyaa 9 argachuudhaan dorgommii xumurte. Atileetota biyyaaf warqii fidan keessaa tokko Saamu'eel Tafarraati. Saamu'eel fageenya meetira 1500 riikardii shaampiyoonicha cabsuudhaan injifate. Waggaa 4 duras gara
yeroo Birmingehamitti dorgome fageenyuma kanaan injifatee ture. Keessumaa atileetii Noorweey dorgommicha riikardii addunyaa qabu injifachuudhaan leellifamaati kan jiru. Ammayyuu taanaa miira atileetonni keessa jiran gaafatee jira. Jalqaba baga gammadde. Amiin baga waliin gammanne. Dorgommii irratti xiiqiidhaan injifatte keessumaa atileetiin Noorweey suni riikardii addunyaa of biraa qaba. Oloompikiis injifateera. Maqaa guddaas qaba ture fageenyichaan isa injifatte waan guddaadha siifi xiiqiidhaan itti seente waan itti yaaddee seente fakkaata akkaataan fiigicha kee. Yaa dorgommii kana yeroo duraas walii fiignee ture yeroo riikardii cabse sanaan duraan meetira 3,000 fiigeen ture 3,000 fiigee kee naannoo torbee tokko taa'een inni humna haaraadhaan dhufe yeroo sanatti ani sadarkaa lammaffaan xumure sana wal qabatee xiiqii keessa galeeraanis. Kanarraan kan ka'e waaqayyoommoo keessa golee na gargaareera. Injifachuu keetiin faayidaan ati argattu maal amma dorgommii kanarratti? Faayidaan ani argatu kabaja biyyaafillee akkasuma faayidaan tokkos hin jira. Kanaafuu wanti kabaja biyyaa caalan jiru kun immoo dorgommii guddaadha. Faayidaa guddaa argateera. Atileetiin Noorweey kun riikardii addunyaa of biraa qaba. Kan kee ture riikardiin addunyaa sun deebi'ee jalaa cabse deebistee deeffachuuf yaada qabdaa? Gara fuulduraatti karoora nan qaba. Olompikii irratti milkoofne tarii kanaan milkaa'uu keetiin gammachuu wayii addatti sii kenneera? Ani kanaan milkaa'uu kiyyatti baay'ee gammadeera waaqayyoon baay'een galateeffadha. Kanaan dura olompikii irratti xiqqoonis miidhama tokko irra waan tureefan olompikiin natti ulfaateera qophii ga'aan taasifne. Garummoo waaqayyo isa laalee sana gargaaree baay'ee nan galateeffadha. Si'achi karoorri kee maali? Karoorri kiyya gara fuulduraa dorgommii gara fuulduraa jiraniif illee qophii nan taasisa. Darbee gara meetira dheeraatti illee akkas ol deemuu nan barbaada gara 5,000 hanga 10,000 kana. Karoora akkanaan qaba. Amma shaampiyoona atileetiksii addunyaa ganna keessa Ameerikaatti ni taasifama. Isas yaada qabda jechuudha achirratti sinumaachuu? Achirratti lamaanuuf miinimaan alaalaa 5,500 namoo qoradeetanii yaada. Miirri atileetota akkamii isin Itoophiyaan meedaalii argatteedhaan mataa biyyoota addunyaa taateetti xumurte dorgommii kanarratti miira akkamii jira atileetota gidduu? Atileetota bira miirri gammachuu baay'inaan hin jira. Warra achi jiran sintu beekaa warri asii garuu gammachuu gaarii qabani. Olompikii irratti qabxii waan hin dhufneef xiqqoo mufiin ture amma immoo milkooftaniitu maaltu dhufe jennaani amma? Amma milkaa'in inni jiru yeroo duraa kan nuti shaakala hojjechaa turre gareedhaani. Achi keessatti immoo firideemiinis baay'inaan hin jiru. Amma garuu atileetonni baay'een idduma shaakala hojjetanitti hundiyyuu asaltaanii isaa bira baqaan. Namni kamiyyuu xiyyeeffannoo mataa isaatiin hojjechaa kan ture. Sanaan booda dorgommii kanaaf kan filatame miinimaatiin bakka yoo isaatiif irratti dorgommii kana hirmaatta bakka namni hundiyyuu irratti qophaa'eeti kan dhufe hunduma jirutti jechaadha. Kanaafuu cinqii baay'ee waan qabu natti fakkaanne kan olompikii cinqii baay'inaan waan qabuuf. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed qabxii Itoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa biyya Saarbiyaa magaalaa Beelgireeditti gaggeeffameen tokkoffaan xumuruu ishiitti gammaduu ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabuudhaaf jirra. Odeeffannoo dabalataa marsariitii keenya irraa argachuudha kan dandeessanii qophicha ammayyuu ittaanaatu qopheessee hirphaa gammachuu isinii dhiyeesse iddoo nagaa bulaa.